baadiyyaarraa hunda qoradhee argadhe isin qoradhaa argadhaati na saaxila rabbitti isinii kakadhe wanni ragaan gadi baasaa jiru oromoo miti namichi amaara amma haaloo sana waan hawaasa keessatti kuufatee deemeef gaafa argite faamiliirraa fuuchuu barbaadeeti dhaqee warra faamilii isaa fuudhe hin beeka namichi seenaa beeka abiyooti haadhatu baaseef abiyooti haadhatu ati nugusa torbaffaadha jetteen abbaatu xabaqaadha laayinii kana waan irra dhufaniifi dhageesse waan kana itti himichi nama beekamaan abbaan abiyyi amma abbaan fiixaa kun nama beekamaan dhaqii horii qooddadhuudhaan galte isiin Shifarraa Mokonnin amaara xabaqaa ture abbaan baqa dhugaan jirtu kana magaalaa Aggaaroo keessa namni Shifarraan hin jiru jedhu petishinii guuree ana himata narratti banuu danda'a namni kun yeroo Haile Sillaaseeti qabee xabaqaa ture Yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu musukumarraa fagaadhu odeeffannoo kanaan dura isinii dabarse jira guyyaa dheengaddaa kaleessas waan kana adda baafachuurran ture ammas namoota hundatti gadi dhiisa dubbii dhugaa walitti himneeti nagaadhaan eenyuun ta'ee eenyuun akka ta'e adda baafanneet gargar gallaa jechuudha gabaasaa qormaata kiyyaa qorannoo ani irra ga'ee gababaatti ummata oromooti wajjin qorannoo irra geenye ummata jimmaati wajjin kan Aggaarooti wajjin qabadhee isinii dhiyaadheen jira amma sheerii godhaa hin jedhu goote gochuu baatte huukeen abbaan barbaade haa dhufu abbaan barbaade hin dhufin abbaan barbaade gurra haa cufatu abbaan barbaade hin cufatin ilaal waa dhaga'uun immoo boriif isin gargaara warri bildiginnaa keessa jirtanis warri shanee keessa jirtanis warri dapaamarree paartii adda addaa keessa jirtanis waa dhaggeeffachuun gaariidha homaan jaarmiyaa tokko arrabsuudhaaf hin dhumne garuu seenaa dhugaa walitti muudhaafan isiniif dhufe seenaa dhugaa namooti Oromoo ta'anii Arsiis ta'anii Jimmas ta'anii Wallaggas Harargees Baalees ta'anii Shawas dogongora hojjechuu ni danda'u akka nama tokkootti garuu jarri kun dubbeen isaanii eenyu jennee yoo qoranne argachuu faa dandeenya gabaabatti wanni amma adeemaa jiru biyya keessatti Prime Minister Abiy Ahmed Dr. Professor Ayyuu Obbo Isaachoo Geetaa Nabiyyuu akka jettanittis isiniin ibsa uma rakkoon qabu garuu na dhagaa dhugaa jirtuun isinitti hima akka feetanitti hiikkadhaa namicha dura utuu kan isaattin darbine wanni Muktaar Kadir baay'ee annagaagarii hoonoo nabbare
Ahun miyyaaleno jechuun sammuu dhalootaa keessatti qirsii wayii jechuun taarika wayii seenaa wayii waan kaa'ee qaba. Gamoo wayii waan ijaaree deemu qaba. Muktaari dogongora isaa bar tokko yoo carraa argate ni fudhataa yookaan ni adabama. Du'aanis ta'u. Garuu namni kun Oromoodha. Dhugaa Rabbiin isin hima. Oromoo keessaa gosa haadha kiyyaatiiyyu akkani qoradhee irra ga'etti badiidha. Gosa badiiti. Namni kaan haadhatu fudhatee galeefaa warri jejjedhu jijjiraa ture. Walumaa gala haadharraa dedeemuun kuni kan Dr. Abiyyiin akka walis isin hin fakkaanne jedheetan. Jechuun nama yakkuudhaan maqaa wal balleessuudhaan utuu hin ta'in dhugaa jirtu qoratanii ani kanan harkaa qaba jedhanii hawaasatti dhiyeessuun gaarii. Isa kanaaf qormaata dhiyoo kana adeemsisaa ture isiniif saaxiluudhaaf. Maali? Oromoodha jedhaniiti. Ye Oromoo Xaqilaa Ministeer jechuu jalqabani jarrinu. Dhageesse? Eessaa dhufe kun? Maaliif dhufe? Wanni dhufeefi? Isatu itti meera. Waan isaa obboleeyyanis ni beekan. Obboleeyyanis ni beekanii abbaanis ni beeka. Abbaan isaa guddisaas ni beeka. Abbaan fiixaa. Abbaan isa dhalchemmoo baay'ee nama jabaadha. Dhugaa Rabbiitti isiniif hima. Abbaan isa dhalche akka namni argitee ololaa irratti oofutu hin ta'in baay'ee nama jabaadha. Baay'ee nama jechuun egaa yeroo Haile Sillaasee keessaa kifilii afuris haa ta'u sadiis haa ta'u afaan Amaariffaatii fi seericha beennaan baay'ee nama jabaadha. Abbaan isaa nama jabaadha. Akka qorannee Oromoodhaa wajjin irra geenyetti. Yaa nama jabaadha. Abbaan isaa akka namni himuutu hin ta'in abbaan isaa xabaqaa. Xabaqaa magaalaa Aggaaroo nama argitee yeroo Haile Sillaaseeti qabee haga yeroo Dargitti xabaqaa turedha. Xabaqaadha abbaan gudeedaa jechuudha. Dhugaatti nama beekaan Oromoodhaaf haa beekuu isa nagaa boodatti dhumna haasaa keessa argattu. Abbaan isaa kun nama miidhaa turee jedheen gaafadhe. Nama miidhuu garuu argitee hojii isaa irratti xabaqaadhaan argitee olaantummaa isaa in dhugoonfataa jedhani. Maal irratti dhugoonfataan jedhe. Hojii karaa hundaan ni beekaa jechuun argitee nama walimates gidduu bu'ee argitee waa gochuun jiraa argitee baay'ee nama gargaaraa jedhan. Maal fa'i irratti nama gargaaraan jedheen ilaamee abbaan fiixaatii fi
هاتي أبي ولا بني ترانين أنجل آية نما يدو رغا نمو تساني يدو نسنت مودان دابود آية أنجل ولا بنيتي وليكون رصدركا هيكون رغاني أبا فيتا هاتي منا إساني مو أبا نبي أفاوان بيكني فمعرفة نمني جمعا معرفان بيكو أبا بنا تاي أبا لفا تاي أبا قبينيا تاي أبا دينكدي تاي هما هم بيكني أغارو تاي جمع تاي غمّا تاي غوما تاي غيرا تاي هم بيكني تكو أمارفان الركسا يو أمارفان لي بيكني سيري چم بيكني سيري وافلمن كانتي هاتي أبي طبقا قبتني أغاروتي أرغتي إنيون شفرا موكونين طبقا غدتني دابني شفرا نوري نرغن هوري مالين دابت أچباني واولي كنا نيرو غامبي كواني سنة الله أعلم أما قدو كانتي أبا فيتا هورين كيساني سررا كجلو تقو دمو في جراني ودفنون نفيف مالن تاري جنان دفتا جراني دفتا يرو جراني أبا فيتا هادا أبي دفتاني أبو أي غاشي شفرا موكو نيني فيسان قلت أبي كان قدو تدانا تيجو أبي أرمومتي أمارة أما إسا كان إسان إجولتي منيرو إجولين هندي إساني كوبا قبل أبوليسي أبي أما أمريكا جرا ورّي أرجتنا نو سنا أوراجينس ولايتانس ورّي بيتان كلونس كابتشونس ورّي غرا واللقا غرا دداتي أوفي هنجرا سبب لموتي نانو جمّا كراكيس ورّي دينك ددا مدسيسان mana barumsaa jaaran keessayyuu kilinikii kan dhaaban ijoollee wallaggaa qoradhaati biragaa lateeyoon sobamoo dhugaa dubbatee arguu dandeessu wanni kun ragaadhaa wajjin harkaa qabna Abiy Ahmed kan Shifarraa Mokonnin Shifarraa Mokonnin tabaqaa beekamaa aggaaroo ture inni kun Amaara kanan jibba argitee yeroo dhufee aggaarootti biratti barataa tures jibba Oromoo abbaan itti himaa ture haatis dhageesse itti himaa ture kanaaf haadha malee abbaa faarfachuu dide abbaa guddise maqaan nawu so an minci kana argite madda oduu kana baadiyyaarraa hunda qoradhe argadhe isin qoradhaa argadhaati na saaxila ilaamee jara kee warri amma biyya keessaa isa tumsitanii Shawaanis Wallagganis Baaleenis Arsiinis hundi keessanuu sabboontota Gujiinis warri amma namicha kanaa wajjin dhaabbataa jirtanii dhugaatti Oromoo seetanii Oromoo miti rabbitti isinii kakadhe wanni ragaan gadi baasaa jiru Oromoo miti namichi Amaara amma haaloo sana waan hawaasa keessatti kuufatee deemeef
gaafa argite Gondoriin naqee naannoo Tigireedhaan bakka bu'ee Gondoriin naqe ijoolleen babbareedduun ijoolleen Oromoo hedduu jira. Wollo jirti, Harargeen jirti, Jimma jiru. Faamilii irraa fuuchuu barbaadeeti dhaqee warra faamilii isaa fuudhe. Hin beeka namichi seenaa beeka. Seenaa beeka. Ilaal jara keenya. Wanni guduunfaadhaaf namni waa ol keeyyata. Amma inni laayina kaleessaarra deemaa jira dhokate Oromoodha maqaansaa. Oromoodha ufiin jedhaga. Maqaansaayyuu Oromoos miti. Abiyyi miti maqaan. Abiyooti. Haadhatu baaseef abiyooti. Haadhatu ati nu gusa torbaffaadha jetteen abbaatu xabaqaadha. Laayinii kana waan irra dhufaniifi dhageesse waan kana itti himte. Horii akka argitee mucaan achitti barate abbaan isa dhalche harki qalleeyyiidha jechuun afaaniin bula. Chirchaaroo Amaariffaa nagadee bula. Isin kun immoo abbaa qabeenyaati. Namichi nama beekamaadha abbaan Abiyyi ni amma abbaan fiixaa kun nama beekamaadha. Dhaqii horii qooddadhuudhaan galte isin. Dhageesse? Akka kanatti abbaan fiixaa horii dhabuurra egaa warri durii akkaataatti dadhabanii argatan qabu. Horii dhabuurra amananii fudhatan. Ijoollee isaanii hundatti himaniiru. Ka durbaatti ka dhiiraatti. Shifarraa Mokonnin ilma tokko Ameerikaarraa qaba hangafa isaa. Kan isaan qurrutii hangaf adreesii isaa barbaada. Shifarraa Mokonnin ilma tokko Ameerikaarraa qaba hangafa isaa. Kan isaan qurrutii hangaf adreesii isaa barbaada. Abiyyi Ahmad Oromoo miti. Jimmaan himata. Jimmas miti. Inni kan Shifarraa Mokonnin Amaara xabaqaa ture abbaan baqa dhugaan jirtu kana magaalaa Aggaaroo keessaa namni Shifarraan hin jiru jedhu pitishinii guuree ana himata narratti banuu danda'a. Namni kun yeroo Haile Sillaaseetii qabee xabaqaa ture. Akkana dhugaan jirtu kana namichi Amaara jibba Oromoo lafeedhaan qaba. Kanaaf Abiyyi Ahmad takka maatii isaa irraa dhalate guyyaa tokko achi deebiin ilaalla. Guyyaa tokko sobeeti eega abbaa ajjeesee haguuggatee deemaniitii wajjin. Guyyaa tokko yeroo argitee Jimma keessatti quraana argitee mana fincaaniitiin fayyadamanii jedhanii Tigreen hojjattee inni araaraaf deeme sanarraa jalqabee gaafa sana nama araarsuu danda'a jechuun dookterummaa argate. Dooktera yeemaadhaaf dookterno barateetii miti Abiyyi. Garuu sikuriitii irratti barateera. Israa'el laqee nama barateera. Achillee Geetaachoo Asaffaa isaan namni himataa jiruuf namni argitee Maayikalaawwii dhaabee nama rashasiisaa, kolaa micciirsisaa, qeessa buqqisiisaa ture Abiyyi Ahmad. Maayikalaawwii ka dhaabeef. Har'a immoo Ihaadeeg Tigraayii fi Ihaadeeg Oromoo gargar baateet isiin Oromoo as teessee
Iyaadeg Tigraay kasafte. Achumaan immoo nama Oromoo dhaaba Oromoo yuu yaadigiin gooti immoo. Dhageesse faashina kanarratti hojjetama. Wanni biraan namoota argitee akka gaazexeessaa beekamaa Yaasin Jumaafaa qabne jedhanii mootummaan ragaa baanii kaanii hin qabne jedhan. Kana Keeniyaa keessatti hiriirri walirraan cinne yaamamaa jira, itti fufee jira. Dhaggeeffadhaa balaan deemaatuma jira gaa. Hin babal'ataa damee biraa uuma. Biraan agenya. Bakka Oromoon itti gadi dhaabbatu hidda nuuf kenna. Abdiin kutatinaa dhiiga kaleessa jigeef jecha. Amarri Abiyyiin eenyummaa isaanii beekanii jiran. Namni hin beekin Biraanuu Naggaa fa'i. Hundi isaanii beeku. Isaayyaas Afeworqees beeka. Biraanuu Naggaa qofatu hin beeku. Inni afarle bila albalaam isuu ibalaan kanee qadmoo. Maaliif jennaan jara keenya? Kuni waan gosa gosaan wal dhabsiisus miti.